mana keetti laachuun dhibdeenuma kee dhiisiin isaanii hona harki isaanii hona reekee waaqarraa akka ol ka'u harki kee waaqarraa akka diree shiklaa har'aana baatoola baakiraan yaana afurri kee ni jiraataaniif qilleensi kee ni jiraatan akka qilleensu nagaan kee akka isaan irra buufatu amma ganama kanaa kaasee natti dhiyee kan jedhaniif lafti haa bari'uuf lafti haa bari'uuf lafti haa bari'uuf haqiin immaan obboleettii kooti haqiin immaan obboleessa kooti kaasi arraba namaa kana irra kaasi jecha eriyaa irra kaasi maqaa gadhee kana irra irraa kaasi waaqayyo 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 innofatu malee madaabatu innofatu malee gaaffii baatu wayyaa dhaabsafu wayyaatu kafarate malee marrubaaddi saba ganaa gubataa harki kee araaraa yeroo diriiru garaa namaa madaa fayyisa yaa irree waaqayyo si waamee si waamaniin qanaanii si waamaniin salphatanii haqni mana dhaqoo haqni mana baakoo haqni mana boleessakoo haqii Akira, Aki ayro Aki irra, Aki Jesus, Akira, Aki. Franti bakandam firri arlamse, mati bakandam mati arlamse, komoti bakandam komon arlamse, yerosi bakandana tenaram bakatuna man arlamse tu. Ajamma gojin najallate, trauma gojin najallate. Ya ilmu waaqayyo ganama kana sinkanadha ya saul fidangu to ganama kana sinkanadha nagaratu saba kana basin nagahan anjet ulfin bantu haran darbatame arkasani yaani hiriya kan biradar bezari kan biradar kunnamanta wadani kan irra gorani arraboda maqa yesusin beka waldalani tijannatu wala